warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya kabajamoo akkasuma nageenyi rabbii bakka jirtanitti isin biraa jiraatu yoo yaa harka fuune channel kana haraatan subscribe like badaan isiniin jedha. Hedduu nama rakkisu subscribe like yoo baay'ee daqiiqaa ta'uu sekendii 30 keessatti subscribe like gochuu dandeessu. Akkasii amra deebi'ee nageenyi rabbii bakka isin jirtanitti isin qaqqabsiniin jenna. Arraa nama fuddee dhufe fuula social media irratti Hamza Ibrahim yookiis YouTubein isaa Hamza Dabbal jedhee kan jiru akkasuma maqaan of waamu ofitti moggaasee Hamza ul albaab jedhee kan of waamu yookiis akka iskoolara yookiis akka filosoofera wayii kan of waamu isarraa waa dubbachuu barbaade. Sababni isaa maaliif miidiyaa soofumar irratti naannoo sa'aatii tokkoof daqiiqaa 6 sekendii wayii tokko haasa'ee ture. Guutuu isaan dhaggeeffadhee ture gubbaarraa hanga jalaatti jechuudha. Waan natti dhaga'amee fi akkasuma dadhabbii Hamza Ibrahim qabuu fi akkasuma cimina isaatii fi dadhabina isaa inni qabu. Egaa akkuma isin beektan Hamza Ibrahim nama fuula miidiyaa irratti dhiibbaa garaagaraa uumuudhaan akkasuma ajandaalee garaagaraa uumuudhaan beekamu. Hamza Ibrahim namni yoo hin beekne asuma beekaa jechuun barbaada. Hamza Ibrahim munashidasi, wallisaadhasi, sheekasi, kabraa aktiivistiidhasi, ammas nama siyaasaati. Dabalataan inni kan ittiin of waamu an hayyuudha yookiis hayyuu olii ulul albaab jechuu kan ofitti moggaase. Jalqaba irratti dubbiin isaa dubbii haqaallee of keessaa qaba, dubbii dhugaa heddumminaan of keessaa qaba. Dubbii dhugaa irratti rarra'e. Waan dhugaa irratti rarra'e waan qabatamaa lafa jiru of keessaa qaba. Kabiraammoo ta'inna yookiis se'aadhaanis dubbii kibbaa wal fakkaatu of keessaa qaba. Ammas kanas dadhabina isaas cimina isaas walitti himaa deemna. Callifnee namatti duuluu, namatti maal gochuu, nama exaggerate goonee ol kaasuu yookiis immoo nama callifneedhuma gadi buusuu zero negative levelii zero irra keenye yoo akkas goone hin ta'u jechuudha. Maaliif namni dhugaa dubbatu irratti galateeffamuu qaba. Dogoggora isaa irratti immoo deebi'uu qabaa jechuudha. Maaliif har'a miidiyaan waan barbaadde haasa'uu dandeessaa, feetu sobuu dandeessaa, feetu dhugaa dubbachuu dandeessaa. Namuu yaaduma mataa isaatii irratti dhiyeeffata. Yaaduma mataa isaatii dhiyeeffata. Akkana jedhee yaada mataa isaatii kan hawaasaaf hin taanes dhiyeessuu danda'a, kan mataa isaatiif ta'u. Maaliif wanti naaf hin taane nama biraatiif ta'uu danda'a. Wanti nama biraatiif ta'u immoo naaf ta'uu dhiisuu danda'a. Akkasi. Kanaaf Hamza Ibrahim nama akkasii yookiis konfidensiidhaan waan hedduu haasa'e. Dhimmoota hedduu irratti kaase, dhimmoota biyyaa irratti kaase, dhimmoota amantii irratti kaase, dhimmoota dhuunfaa isaatii irratti kaase. Dabalataan dhimmoota walleewwan Teedii Afroodhaan gadda dhimma dhiibbaa yookiis jibbiinsa paartii bilxiginnaatiif qabu irratti sirbellee isarratti illee kaasee jira. Waan hedduu irratti haasa'e tokko lamaan. Dhuguma namni kuni nama haasaa danda'udha. Nama dandeettii dubbii qabudha. Dandeettii haasaa nama qabudha. Dhimmoota haraamaa fi halaalaallee kaasee jira. Hadiisa keessa seenee, Quraana keessa seenee waa tokko kaasee jira. Kana irratti garuu ragaalee hin dhiyeessine. Ragaalee dhiyeessuu isaatiif dhiyeessuu dhabuu isaatiif nuti hin komannu. Jalqaba irratti Hamzaan an ulul albaabii jedhe jalqaba irraan isinii kaasa. An ulul albaab jechuu afaan Oromootiin yoo hiikne afaan Oromootiin hin jiru jedhin garuu akeekee ture. Ulul albaab jechuu akeekee ture. Maalitti akeeke akka afaan Ingiliziitiin filosoofera yookiis nama dandeettii beekumsa uumamaa rabbiin kennee fi isarratti beekumsa dabalate kabiraan nama rabbii waliin haasa'u jedhee nabiyyiittis of fakkeessee nabiyyi immoo miti jedhee jala mureera ergamaa miti jedhee jala mureera nama akkasumatti yookiis nama garbicha rabbii baxaraan amma asitti Hamzaan garbicha rabbii baxaraan bakka kanatti ulul albaab jedhe tarii ta'uu danda'a. Ulul albaab ta'uu danda'a. Yoo ammallee hin taane ta'e gara fuulduraattis ta'uu danda'a. Hin beekamu. Maaliif amilee cabsuun hin ta'u jechuudha. Bakki inni itti dogoggora gurguddaa dubbatu fakkeenyaaf namuu beekumsatti haajoma. Beekaan hayyuun kamillee beekumsatti haajoma. Amma Hamzaan beekumsatti hin haajomu fixateera. Leevelii xumuraarra ga'ee dhaabbate.
namni isaan oliin jiru exaggerate of godhee jechuudha kun dadhabinaan si caalaan beeka an beekumsan gaganaan qaba an ulul albaab jechuun exaggerate of godheera of guddisee gubbaa sanaan of ga'eera tariigaa qabaachuu danda'a beekumsa akka haala amma dubbatu kanaan muuxannoo qaba beekumsarraa ilmi islaamaarraa akkasuma seenaa taarika siiraarraa akkasuma beekumsa idilee saayinsii siyaasaarraallee saayinsii ammayyaarraallee waa muuxannoo qaba namni akkasii dhuguma tarii dubbateellee amansiisuu danda'a hojjeteellee argisiisuu danda'a tarii hin beekamu gara fuulduraatti jechuudha ammallee waan hojjete argisiise beekun argine dabalataan Hamzaan wallisaadhasi walleen araama miti jedhe walleen araama miti jedhe quraana keessa hin jiru jedhe jennaan gaazexeessituun maal jette hadiisaan hin jiru jennaan hadiisa keessa jiraachuu danda'a jedhe awwaan quraanaan jiru malee waan hadiisaa sana waan ragaatti hin qabne sana hin fudhu jedhee adillaa wayii tokko dhiyeessee ture inni kun tarii bakka wallee kanatti mashaayikonni gurguddaan ulamaa'iin fatwaa isaa kaanii jiru fatwaa walleen isa kamtu haraamii isa kamtu halaalii maaliif haraama ta'e maaliif halaala ta'e bakka kanatti Hamzaan maanoo tuqeera jechuudha maanoo tuqeera fatwaa akkat godhee kaa'ee darbe haraama miti jedhee halaala shubbisuudhuma jechuudha shubbisuudhuma kunis dadhabina isaati akka inni itti haasa'u garuu akka inni itti mirga namaa kabajee haasa'u bareedaadha rispeektii namaa qaba baay'ee irra mandheeratu kabajaa qaba dabalataan dhimmoota siyaasaa irratti illee kaaseera dhimmoota siyaasaa yeroo jedhu dhimma walleen dheengadda ta'ee as bahee sirbe sana illee kaaseera gurbaan paartii isaatiif sirbeera paartii isa miidheef immoo paartii biyya bulchaa jiru immoo hooggana yookiis walumaa gala sirna amma siyaasaa Itoophiyaan ittiin deemaa jirtu qeeqee kun mirga isaati akeeku garuu achumaa fagaatu jedheen deebiin teediidhaaf kenname deebii quubsaa miti deebii isa gitu miti jedheen dhuguma deebiin teediidhaaf kenname deebii isa quubsuu fi deebii teedii afroo gitu miti warri deebise sun akkam jennaan warri deebise hin dandeenye deebisuu kan danda'u ana ulul albaabtu deebisaa exaggerateedha kunis of guddisee jechuudha deebisu walleen inni wallisa ammas dhiibbaa kabiraa kan inni itti dhimmoota hidha lagaa irratti sirbasni afaan arabiitiin sirbee deebii kennee biyya kana keessatti dhiibbaa guddaa uumee ture dhiibbaa guddaa miidiyaa isaanii irratti baasanii raasaanii turanii isarraa waan hedduu afaan arabiitiin wallisee kaasee isarraa illee dubbateera dhiibbaa uumee jira jechuudha wanti sun maaliif ce'ee gamatti ce'ee warra bishaan kana falmu wajjin dhiibbaa uumee miidiyaa isaanii irratti iyyuu akka malee haasaanii eekamanii lolanii turan jechuudha kun dhiibbaa inni uumeedha gama walleetiin waa'ee hidha lagaa sana irratti hidha lagaa Abbayyee sana irratti dabalataan dhimmoota eenyummaa wal qabatu dhimmoota fakkeenyaa fi jechoota habashaa jedhamu jechoota habashaa jedhamu likkimatti sirriimatti hiikee darbee habashaa jecha jedhu sirriitti hiikee darbee jechoota habashaa jedhan jecha maaliirraa akka dhufe hiikee darbee sirriitti hubachiiseera namoonni yeroo hedduu uummanni Oromoo nuti habashaa miti jedhanii fi akkasuma uummata warra akkanaatu habashaadha jedhanii fi habashummaa jecha namni biraan nutti moggaaseedha waan ta'eef an akka kootti an habashaa ofiin hin jedhu maaliif waan namni naa moggaasen of waamurra rakkoon qabu yoo hin ta'es rakkoon qabu waan namni naaf moggaasen natti moggaasen of waamurra waan eenyummaa koo ibsu ofii kootiin waan ani irraa dhaladheen of waamuu naaf wayya akkasi maaliif jarre inni Hamzaanis ta'e akkuma seera habashaa jechi jedhamu jecha waliin waan wal makaa wayii jechuudha dachii sanarra uummata seemeetikii kuushii uummata garaagaraatu uummata idda dhaloota garaagaraatu jiraachaa ture waan ta'eef uummanni araboota habashaa jedhanii waamanii kanaaf habashaadha yoon ofiin jedhe rakkoon qabu jedhen akka isaatti ta'uu danda'a hiikeera kana sirriitti Hamzaa Ibrahim jechuudha
hiikuu keetiif galatoomi. Dabalataan waan hedduu kaase egaa Hamzaan dhugaa dubbachuu fi Hamzaan fahamii qaba waa understand gochuu danda'a. Cuunfaan dubbii ani ittiin goolabu Hamzaan waa understand gochuu danda'a, waa xiinxaluu danda'a. Ammas nama barnootaallee aga tokko waa hundarraa tuttuqeedha. Barnoota amantiirraa, barnoota siyaasaarraa, barnoota saayinsii ammayyaa kanarraa jechuudha. Hamzaan nama akkanaati. Walumaa gala fahamii qabaa, beekumsa garuu bal'ifachuun hiree isaa ta'uu qaba. Beekumsa bal'ifachuun, beekumsa keessa deddeemee kitaabolii riiferii garaagaraa dubbisuun dirqama Hamzaati jechuudha. Maaliif waa understand gochuu danda'a, namni kun nama sammuu bal'aati. Waan tokko yoo fakkeenyaa fi nama akkanaa kana yoo callisneedhuma gadi acuucnee gadi qabnee ati akkana jechaa ollee namni kun fahamii inni qabullee keessatti du'a lammatallee miidhamuu danda'a, xiinsammuullee miidhamuu danda'a. Namni akkanaa kun garuu namni akkanaa nama miidhamu miti. Namni dubbii akkanaa, dubbii bibilchaataa, dubbii taargeetii rukutu akkanatti taasa'u isiniin jechuu barbaade. Kanaafuu viidiyoo kana warri dhaggeeffattan laayik illee godha, warri saabskraayib hin goone, warri mana kanaaf maatii illee hin taane viidiyoo yuutuubii kanaaf maatii ta'an isiniin jechuu barbaada. Anis wanuma akkanaa irratti nin dubbadha. Inshaallah dhufee nin dubbadha. Dhimmoota biyyaarraa, dhimmoota amantiirraa, dhimmoota siyaasaarraa, dhimmoota kamirraayyuu dubbachuu egaa wanti nu daangessu hin jiru. Yoo beekumsa dhabnee nu daangesse hin beeknu malee beekumsaan dubbachuudha egaa miidiyaa irratti yoo dubbatan of eeggannoodhaan. Miidiyaan gaa waan hedduu qaba waan ta'eef balaas qaba, nagaas qaba. Miidiyaa irratti dhiibbaa garaagaraatu uumama. Kanaafuu inshaallah walitti deebina daawwattoota keenyaa kabajamoo waan na waliin turtaniif hedduun isin galateeffadhaa ulfaadha.